Obboleewwan kiyya mee viidiyoo gabaabduu takka walumaan laallee walitti haa deebinu. Egaa obboleewwan kiyya akkuma agartan kana jechuudha. Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessaanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana keessan ana obboleettiin keessaa nagaa guutuurraa afaan qabaa nageenya nama bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa viidiyoo gabaabduu kanarraa waa baay'ee hubattanis akkasumas immootu namoota baay'eefis immoo gaafii ta'e jedhee yaada. Maaliif yanis akkuma keessan kanan osuman akka tasaa zor jedhuun arge yeroo baay'ee wanti gaafii natti ta'u maalidha jettanii wona gaafattanii namoonni baay'een jechuudha. Gaafa namni duhuu jiru kanumti kaameraa qabee viidiyoo nama waraabee viidiyoo fidee as dhoobu suni namni sun amma lubbuun keessaa bahutti eegeet waraabamu maal ta'a kaameraa sana cufee nama sana amma viidiyoo kana waraabu sana namna sana akka lubbuu sana oolu akka namni sun du'a sana oolu yoo taasise jedha yeroo baay'ee jechuudha. Gaafii yeroo baay'ee sammuu koo keessa deddeebi'u garuu deebii ittiin arganne mee maal jettu dhugaan isiniin jedha. Ani namni bara kana namni gaafa duhuuf jiru lafa ol sin kaasurra kaameraa dafee silkii keessaa butatee kaameraa isaa waraabbachuurra filata. Maaliif garuu ilmi namaa akkam hammuma ilbii saraamullee lubbuun namaa jechuudha. Hammasumallee itti ulfaachuu dadhaba. Akkamitti ilmi namaa namni sun amma maal godhutti eega amma micayyoon kuni akkuma ilaaltan kana viidiyoo kanaan hin beeku dhugaa rabbiin baay'ee tokko viidiyootiin gabaabduudha. Tarii abbaan kaameraa kana waraabe bishiin of darbitee naannee dhiisee laata waan jiru gaafii natti ta'e dhugaa rabbii jechuudha. Natti hin kolfina natti illee hin faradinaati waan gaafii natti ta'eefan anillee akkuma kanatti isinitti dubbataa jira. Amma isheen achirraa of darbitutti eegee ka'ee isheen of darbitee jennaan viidiyichi dhaabbate moo akkamitti viidiyoon kun gabaabbattes waan jedhu gaafii natti ta'e. Haa ta'u malee yeroo baay'ee obboleewwan kiyya waan akka kanaa yeroo baay'eedha kan argaa oollu yeroo tokko lama miti ani hin beeku dhugaa rabbii gaafii natti taasisamuu kootti jechuudha. Maaliif jennaani namni jireenya dachee tanarraa jireenya gabaabduu jireenya addunyaa haga wanta gabaabbatu sana jedhee tooni maaf lubbuu isa ofiitti farada. Maaliif jennaani lubbuu waaqayyo uume kan baasuu danda'u kan aangoo itti qabu rabbi qofa bichaadha. Eenyumtuu lubbuu rabbi uumetti kan aangoo qabu hin jiru. Namni ofiisaati lubbuu isaa baase jennaani akka cubbamaa ta'u akka lubbuun isaa hin maarramne hinuma beeka. Garuu moodoo beektanuu maaliif waan akkasii dalagdu maaliif jennaani har'a akkoo jireenya nuti keessa jiraataa jirru tuni jireenya akkam rakkattus akkam dhiphattus jireenya darabaati. Maaliif jennaan boruu iddootti keessaa deemnu qabna waan ta'eef mana keenya galgalaa sana yoo bareechanne maaliif kan galgalaa san turra nu fida waan ta'eef jechuudha. Mana keenya kan galgalaa sana osoo bareechanne maal qaba maaliif jennaani hundumtu ilmi namaa gaafa alatti bahuu uffatee bareedee of kukkulee gaafa gadi bahuu itti tolee isinitti fakkaatina. Namni hundumtiyyuu ilma namaa ta'ee namni dachee kanarra deemu namni fatanaa hin agarre namni bu'aa bayii hedduu keessa hin dabarre hin jiru. Eenyumtuu immoo lafa abjuuf mul'ata isaa gahuudhaaf dirqama dukkana dabarseetti qoree gufuun isa dhayeetti waa meeqa jechuudha. Waa meeqa dandamateeti bakka sana kan gahuu danda'u jechuudha. Kanaaf yoo hagam aartan yoo hagam takka jechuudha dhugaan isin jira jireenyi faallaa isinitti garagareeyyuu lubbuu keessanitti hin faradinaa isin jedha obboleewwan kiyyaa. Kuni hojii seexanaati. Sa'aatii sanatti waan akkasii godhi gaafa isin jedhu manni isin golli isin keessa jirtan sun yookaan halagaan isin bira jirtan sun isin dararuu danda'a. Waa baay'ee isin gochuu danda'a. Garuu hagam takka yoo taatellee dararri sana dandamachuudhaaf tooftaa kallattii biraa barbaaddadhaa malee kuni furmaata ta'a yookaas immoo kuni furmaata akkana godha isiniin hin jedhu. Maaliif wanti hundumtuu akka callamaa itti nafu maaliif hin bari'a guyyaa tokko garuu gaaf bari'uuf jiru immoo dukkanni ni hammaata kuni beekamaadha. Kanaaf har'a isin
waan hundumaa dhaga'uurra arguus yeroo sanatti cinqata isinitti dhaga'amu san qofatu fuuldura keessan deddeebi'a. Lubbuu keessanitti gaafa tarkaanfii itti fudhachuuf kaatan sana achirra gaaf keessan garuu gaabbiin isin jira. Garuu immoo gaabbanii of hin deebisan sa'aatii sanatti. Maaliif waan akka kanaa tasuma sammuu keessan keessa al tokkoof fiddanii jirtan taanaan yaaduu akkasuma deddeebitanii wanta akka kanaa yaadni akka kan kanaa isinitti dhaga'ama taananii lubbuun keessa waanuma sanaan dabarti. Battala waan akkasii si yaachisu sanatti yoo fuula Rabbii dhaabbattanii waaqa keessanitti boossanii tooniyyuu waaqayyoo ilaalcha akkanaa yaada akkanaa kana sammuu koo keessaa balleessi jettanii waaqayyootti hin boonye wanni suni yeroo hundumaa baay'ee saaraa yeroo xiqqoo saaraa gabaabduuf waanuma xiqqoo irratti baqa ammaraacii waanuma sana godhattan isiniif galee maaliif jennaani ammaraacii waanuma kana jettanii lubbuu keessanitti faraduudhaaf fiigdu jechuudha. Kanaaf waan akka kana lubbuu keessan irratti hin dargina. Dhugaa Rabbii obboleewwan kuni maaliif hagam takka rakkadhaa maaliif harki keessan sinirraa citee naaffattanii tooniyyuu jechuudha. Mangada irratti baatanii hin kadhanne. Lubbuu waaqayyo uume san ofii keessanii hin balleessinaa. Maaliif hammam inni itti tolee jiraates inni dhabee hagabuu bules inni uffata bareedaa uffates inni immoo uffata ciccitaa uffates inni uffata qulqulluu uffate inni uffata qoshaashaa uffates eenyumtuyyuu wal qixxeessaan mana keenya galgalaati. Garuu achitti hundumtuu hin du'a namni hin duune hin jiru namni dachee kanarra dhaabbatee hafu hin jiru. Garuu namni waan facaafate ammata akkuma jedhanii waan isin dachee tanarratti dalagaa turtantu boru lafa sanatti waasii isiniif ta'uu danda'a. Gaariidhanis badaadhanis. Gaarii yoo gootan akkuma gaarummaa keessaniitti badaa yoo dalagdan garuu akkuma hojii keessaniitti waan facaafattan sana haammattuu jechuudha. Kanaaf ani maaliif kun hojii seexanaatii waaqayyoollee nutti hin fidini namatti hin fidin jedhaadha. Jireenya dachee tanarra jireenya galgalaa sanan irra filadha. Maaliif kanasii kana har'a namatti illee yoo naasa'e bakka tokko yoo dhaare yeroodhaaf torbeef tokkoof guyyaa lamaaf iddoo hoon jijjiirradhe aarri sun narra baduu darbuu akkasumas immoo narraa baduu danda'a. Garuu mana galgalaa agandaa baluun naqaa mana warraa baluun naqaa abaluttani madhaan waan akkasii hin jiru jechuudha. Lubbuu teessan takkitti qofatu itti gaafatamaa jechuudha. Namni biraa bakka keessan bu'ee namni itti isiniif gaafatamu hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ijoollee baay'een jechuudha gola namaa kana keessatti gola arabaa kana keessatti lubbuu keessanitti tarkaanfii fudhachuudhaaf ariifattan waan akka kanaatirraa of qusadhaa. Waan akka kanaatirraa sirriitti balaaleffadhaa of eeggannoo godhaa. Hamma isiniif danda'ametti rakkoo sanatti keessaa bahuudhaaf tooftaa itti barbaaddadhaa yookaas immoo kallattii kamiin yeroo sanatti waan isin mudate sana rakkina san keessaa bahuudhaaf akkamitti akka keessaa baatanii mala dhaahadhaa malee lubbuu keessanitti mala hin dhahinaa. Lubbuu keessan baasuudhaaf in ariifatinaa. Maaliif waaqayyo qofatu aangootti qaba waan ta'eef. Kanaaf ijoollee baay'een gadda dhiyoo kana micayyoo wayii ofuutee nan argee isa sanas viidiyoo akkuma micayyoo kanaa viidiyoo nan argee ani warra kaameraa nama waraabu gammatee deebiin arganne suni namoota baay'eedhaaf gaafii ta'uu danda'a akkuma natti gaafii ta'e kana jechuudha. Kanaaf ani wanti dhaamsina asirratti isinii qabu akkuma keessanii hundumtuyyuu keenyayyuu jechuudha gola namaa jirra. Nutti tolee osoo hin taane osuma rakkannu osuma cannaqamnu haala dhiphataa keessa taa'inyetti jireenya rakkataa keessa jiraanne garuu maaliifi akka dukkanaa sanatti sababa nafneef akka bari'u waan beeknuuf barii boruu sana abdii godhanneet hundi keenyayyuu boruu eeggachaa har'aaf immoo tarkaanfachaa rakkoo san keessaa bahuudhaaf mataa gadi qabannee osuma beeknu akka nama hin beeknetti osoo dubbachuu dandeenyu akka nama afaan luugameetti callisnee kan obsinee gola namaa jirru hundumtuyyuu kaayyootti mana baane sana ilaalleeti. Lammaffaa mootu namni rakkateedha fi lubbuu ofiitti faraduu yookaan lubbuu ofii baasuun ammaaraacii miti. Kuni nama kamiifuu ammaaraacidhaan jedhani. Kanaaf obboleewwan kiyyaa ilmi namaa gaafa as ba'ee miidiyaa kanarratti kolfee taphatu kallattii kamiinuyyuu qaamanis haa ta'u waanuma itti tolee wanti inni guyyaa gaafa dhalateetirraa ka'ee amma har'aatitti
ittiin jiraataa dhufe itti toleetuma. Akkasumoo wanni inni yaade hundumti isaa galma ga'ee fi hundumaa akka hawwii isaatti guutamee fi isinitti fakkaatina. Maaliif isa qabu irratti Waaqayyo galateeffatee isa dhabeetti mootu yaa Rabbi jedhee Rabbitti kennatee Waaqayyo irraa eeggachaati borutti tarkaanfachaa jiraata jechuudha. Kanaaf lafa rakkattanitti Waaqayyo waan maddaadha. Waaqayyo lafa isiniif hin owwaanne hin jiru. Lafa kamittuu namaaf owwaata. Kan Rabbi caalaa namaaf owwaatu hin jiru. Kanaaf lubbuu keessan irratti faraduudhaaf ammaaraacii godhatina. Lubbuu keessan balleessuun dhugaan isiniin jedha. Galgala keessan ofitti dukkaneessurra har'a rakkachuu isiniif wayya. Har'a akkuma isinitti dukkanaa'e kanatti rakkattanillee dabarsuu isiniif wayya. Kanaaf obboleewwan kiyya baay'een keenya waan akka kanaa yeroo baay'ee deddeebi'ee miidiyaa kanarratti wantoonni taa'olu deddeebi'ee jechuudha. Ani hin beeku. Keessattuu ijoolluma gola harabaa jiran kana obboleewwan koo akkuma aanaa gola namaa keessa jiran kana wal qabata. Rakkoon kamiinuu yoo dhufe gara isinis yoo dhufe gara anaanis ijoollee gola arabaa, ijoollee biyya arabaa, dubara biyya arabaa maqaan keenya kallattii kamiinuu jechuudha. Osoo namni maqaa keenya ganama shaayee sa'aatii 6tti buna ittiin hin dhugin ooleen beeku. Ooleen bulu namni kamiyyuu jechuudha. Maqaa keenya kaasee osoo irraa hin dubbanne jechuudha. Kanaaf sunis ta'ee kana maaliif hundumti isaatiyyuu yeroodhaa fi maqaan irratti yaamamtan kuni boru isin duukaa hafuu danda'a. Maaliif namni bakka kaleessa jiru sana hin jiraatu hojjechuunis boruutti tarkaanfachuuf waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nasumatti walumaa galatti isiniif dhaamuu barbaadu lubbuu keessan balleessuun lubbuu keessanitti faraduun ammaaraacii godhattanii lubbuu keessan hin balleessinaadha. Rakkoon akkamiyyoo isin qaqqabee dandamachuudhaaf rakkoo san keessa darbuudhaaf Waaqayyoof jilbiifadhaa Rabbitti bo'aadha. Waaqayyo lafa isiniif hin owwaanne kamittuuyyuu jechuudha hin jiru isiniif owwaata. Kan Rabbi caalaa namaaf dhaga'u hin jiru. Kanaaf lubbuu keessanitti faradinaan isiniin jedha. Namoonni ilaalcha akkasii qabdan yaada sammuu keessan keessa qabdanii ilaalcha akkanaa kana sammuu keessan keessa balleessadha. Waan gaarii maaliif dhugaan isiniin jedha. Eenyumtuuyyuu cannaqamee odoon jireenya dachee tanarraa nattafe jechuu hin dhiisu afaaniin jechuudha. Haa ta'u malee yeroodhaaf afaan yoo jedhe gochaan garuu amma ofirratti raawwatu sanatti taa'ee of eeguun qabu. Waaqayyo kadhachuu qaba. Sa'aatii sanatti waan ilaalcha akkasii sammuu isaa keessa jiru sana balleessuudhaaf yaa Rabbi yaada kana dura koo balleessi jedhee toonii waaqatti yoo bo'ee kan Rabbirraa waanuma hundayyuu ni argata. Kanaaf lubbuu keessan balleessuu ammaaraacii godhattanii lubbuu keessan hin balleessinaan isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa waan baay'ee ajaa'ibee viidiyoon kun dhugaa Rabbii bakka abjuu keessan dammaqse maaliif laal itti of darbuu dhiisuu jetti gadi ilaalti itti of darbuu dhiisuu jetti anni kaameraa waraabu sana kan gara caaloonana ajaa'ibsiise. Egaa ani hin beeku dhugaa Rabbii mee namoonni viidiyoo kana sirriitti hubattanii jirtan maal akka ta'e bal'inaan laaltanii jirtanii dhugaa Rabbii komentii jalatti na barreessaa. Argee ka'ee erga sanaa keessi koo deddeebi'eetuma na rifata. Viidiyoon kun kan ture haa ta'u kan reefu gadhiifame haa ta'u waatti irraa beeku hin jiru garuu argee jennaan keessi koo waan na rifateef akkan irraa dubbadhuuf na dirqisiise jechuudha. Kanaaf mee namni viidiyoo kana haga dhuma isaa agartanii ilaaltan wayi viidiyoon kun dheeradha moo akkanumatti gabaabaa ture waan jedhu komentii jalatti na barreessaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa Waaqayyo hunduma keenyayyuu nu haa eegu nagaan biyya keenyatti nu haa deebisu. Waaqayyo lafa nuti jirru hundatti nu duukaa haa bu'uun isiniin jedha hunda keenyayyuu nagaan naaf turaadha. Turtii gaariin isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti laayikii, sheer, koomentii gochuudhaan na bukkee turaan isiniin jedha. Turtii gaarii.